kan barattoota keenya kufee hamilee isaanii cabsan. An ammoo yaadaan an qabu kan isaanirraa xiqqisho addaati. Akka warreen galma gaan gurguddaan nu himanitti Shaarukaan irraa kaasee jechuudha kan aktara fiilmii hundi isaaniitu wanni isaan irratti walii galan kufaatiin madda galma ga'uuti. Warreen kuftan san hin kufneesin if harkachuu qabda. Namuu waan danda'uu qaba. Waan dandeessu san yoo harkatte biyya tana jijjiiruu dandeessa. Nama hodduu kufeetuutu jijjiirama addunyaa kanaaf fiduu danda'a. Garuu wanni qorumsii biyyoolessaa kun nu garsiisu barattoota kutaa 12 fattanaman qofa osoo hin taane nuus ni ilaallata. Akkamitti yoo jenne barattoota kana keessaa dhugumatti mana barumsaa kun tokko faadhaatu jira kan nam tokkollee keessaan dabarin. Barattoota kana keessaa barsiisaatu sirriitti hin barsiisini. Barataan kun guutuun dilanuma wallaalaa waa takka hin beeyne yoo jennes waan dhugaarraa fagooti. Kana jechuun maaltuutu barattoota kana qulqullina barnootaa gaarii yookiin cimina qorumsaatu kana fide no never. Ciminni qulqullinni barnootaatis yoo haalaan fooyyee yoo xiqqaate wal qixaatu qofa. Yoo xiqqaate guddatee wal qixaa gad xiqqisha qofa. Kana malee guututtuu hafuu miti. Kana jechuun hoogganaan biiroo barnootaatis komii hin qabu. Nuti komatamuu qaba. Barattoonni keenya riizaaltii isaanii bu'aa hanga cimaniif hanga dadhaban qorumsaa yoo laalaman mee tokko tokkoon keenyoo maaliin laalamne soo addunyaa kana gubbaa jirru. Fakkeenyaaf wantoonni jireenya kee keessatti miidhaa gurguddaa gaggeessan social media. The factors that affect social media on your life. Qabxii inni ijoon social mediaatu addiitti nama godha. Namni tokko galma ga'uu barbaade social media irraa fagaachuu qaba. You should far away from social media. Social media kun wantoota bilijlichii garagaraa taatiiwwan garagaraa ittiin hiriiriba si dhorkaa si jeeqa. Namoonni keenya teknooloojii barumsa teknooloojii jennaan social mediaatti bobbaane. Social media jechuun always distraction and distraction. Namni tokko yoonii fi galma ga'uu barbaade waan qabeessan irra fokus ta'u garuu social media waan kanaan faallaa si godha. Achii maarreetu wallole, achii politikaa laayita, achii jinnii laayita, achii nomination seenta, achii kuduraa ati naquufi sinneen hunda keessaa dirqim jechaa oolta. Kun jireenya keetii irratti akka fokus hin taane si godha. Hayyee barattoonni dadhabinaa fi cimina isaanii waan taayyoo qorumsaan if argan nuti yoo maaliin if arguu dandeenya. Guyyaa guyyaan jireenya keenya hirraanfannee social media irratti jireenya keenya fixu jira. Akka barattoonni kutaa 12,800 keessaa 27 dabranitti jireenya keenya keessatti guutuun keenya qufnee jira. Arraan tana maaliin dalage? What's your day routine? Guyyaa kee ati hojiin guyyaa keetii maali? Qabxiin guyyaa keetii maali? Itti yoo if gaafa never guyyatti social media gubbaa walla waa takka godhaa hin jiru. Namni galma ga'uu barbaade only focus and focus. Waan takka irratti xiyyeeffachuu. San ta'uudhaaf social media irraa fagaachuu qabda. Especially the first hour of the day. Sa'aa ganama jalqaba ganama from subiirraa kaasee hanga sa'a jaatti social media irraa fagaachuu qabda. Tujjaartichi Naayijeeriyaa tokko akkana jee an bara 2000 amatoota hodduu dura bara 2000 akka Awurooppaatti 11 Facebook profile kiyya dillee godhe jee achi booda galma geetiin jira jee yaa obboleeyyan kiyya social media TikTok fi Facebook gubbaa qushaasha deemu kana barumsa seetanii jireenya keessanii balleessina. Barattoota qofaa miti wanni kun kalaalatti nuti hundinuu jireenya keenya balleessaa jira. Social media irra jireenya keenya balleessaa jira. Kitaaba waa'ee guddina, inspiration, motivation kitaaba kana dubbisaa. Kana dubbisuu yoo hin dandeenye hoo wantoota hojjechuu qabnu kan gartee jireenya keenyaaf na fayyada jennee yaadne san guyyaa guyyaan hojjechuutu caala. Social meediyaan jireenya keenya balleessaa jira. Barattoota keenya kan balleesse social media. Kanaafuu warreen kuftan hin kufnesin if argadhaa. Dandeettii argadhu ogummaa kee barbaadi. Do the thing with passion about on it. Wantoota onneen te jaalattu san barbaadi. Ati cimaadha, ati jabaadha. Yoonii fi wantoota onneen te jaalattu barbaaddi irratti hojjetu. Kanaafuu onnee te hordofi niin kufettee hamileen jabin oggu dhibbata akka kufi. Toomaas Edison kan ampuulii kana tolche taraafuun 10 kufe. Ati taraa takka kufteeti abdii kutattaniin kufettee boochiin kufneeti. Researchidha malee. In school life, fail is considered as stupidity, but in real life, it is research. Research geggeessite. Garuu keenya kun wanni ittiin addaa barumsa qorachaa, barumsa qo'achaa, barumsa barachaa yoo kufte
kufaatii bareedduu san jaama garuu bakkatti kuftee fi qabxii dhabdee humbeetu rakkoo sooshaal miidiyaa irra baate waan ta'eef nutis riil laayifii keessatti waan tokko hojjennee waan hojjenne san beekaa fokus irratti taane yoo kufne riisarchiidha jaama yoo gamas deemaa gamas jechaa asiif kanaas numa tuqaa achiis numa tuqaa waa hunda tuttuuteetuma kufte kufaatiin jabu maaliif bakkatti kufte hin beektu qaba bakkatti kufte beekuu danda'u qabda maalirratti akka kufte beekuu qabda san proof goonaan galma geessa if you want to be success calculate your fail kufaatii kee calculate godhu jira yoo waan irra kufte hin beekne qabxii itti kufte hin beekne waan wallaaltee kufte hin beekne kufaatiinis kan qabu kufaatii jechuun waan tokko irra fokus taatee waan sayyoo fooyyessite qofaadha jabaadha. Ashama harka fuunee akkam jirtan nagaa hordoftoota keenya dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa gubbaa dhimma qorumsa barattoota kutaa 12 xumuranii waan tokko deemuu ture. Barattoota 1,800 kan qorame keessa parsantii 3.2 dabare 90